climate action helps girls stay in school, which in Vanessa turn Nakate helps aktivismiin countries jijjiirama qilleensaa addunyaa irratti hojjettu sagalee dargaggoota bebbeekaman keessaa takka taatee gara waltajjii addunyaatti akka dhuftu ishii godheera. Ji'a darbe keessa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waltajjii guddaa irratti dhihaachuudhaan hoggaa qophooftu. Aktivismiin kobaasaa rakkoo qilleensa biyyoota addunyaa keessaa duraanuu namoota miliyoonaan lakkaawwamaniif biyyoota irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jiru furuu hin danda'u jettee addunyaan kana akka beeku akka barbaaddus ibsite. Lammii Ugaandaa taate shamarreen umrii waggaa 25tuun afgaaffii yeroo san madda oduu Associated Press wajjin gooteen akkana jette. Dargaggoonni baay'een dubbachaati jiran garuu warri siyaasaaf fedhii qabanii fi qabeenya addunyaa qaban jijjiirama kanarratti hirmaachuun waan isaanirraa eeggamu. Warri dhugumaan waan tokko gochuu qaban isaanii jechuudhaan hirmaannaa qaamota hundaa gaafatte. Waggaa 3 dura ture shamarreen tun aktivistii haala naannoo ta'uudhaan karaa magaala guddittii Ugaandaa Kaampaalaa irratti mormii dhageechisuu jalqabde. Waan kanaaf ani ishee onnachiise immoo hojii lammii Siwiidin taate shamarree Greetaa jijjiirama qilleensa irratti hojjechaa turte ta'uu dubbatti. Vanaasaan sochii Rise Up jedhu hundeessiteetti. Kunis sagalee aktivistoota haala qilleensa Afrikaa ol kaasuu kaayyoo godhate. Mootummoota gamtoomaniitiin qopheeffamu konferensii haala qilleensaa marsaa 25ffaa fi 26ffaa COP25 fi COP26 irratti argamuudhaan hooggantoota addunyaa wajjinis dubbatteetti. Ji'a fulbaanaa darbe keessas dhaabbatuma kana keessatti dameen UNICEF Goodwill Ambassador jechuunis ambaasaaddarii fedhii gaarii UNICEF gochuudhaan ishii muudeera. I take this appointment not as a testament to something I have done, but as something that we have Ambaasaadara done. fedhii gaarii UNICEF jedhamuun moggaafamuun kiyya waanaan ofumaa hojjedherraayii jedhee namanu. Garuu waan jechuu danda'u waggoota lamaan darban kana waan dargaggoonni hojjetan sochii dargaggootarraa waan argame jedhee yaada. Sochiin dargaggootaa waan cimaa hojjechaa ture. Akkasumas dargaggoonni baay'een sodaa malee kanneen aangoo qabanitti dhugaa ofii dubbataniiru jetti Vanaasan. UNICEF beekamtii kana namoota bebbeekamoo hojii isaanii qarqaaruu danda'an jedhee amanuuf kennaa. Ishinis muudama kanaa namoota jijjiirama qilleensaatiin jireenyi isaanii kallattiidhaan dhiibbaan irra gaheerratti sagalee ta'uudhaaf akka itti fayyadamtu abdii qabdi. Those that are being impacted the most right now, they're the ones that are least responsible. Warri amma When you haala look at jiru the African dhiibbaan irra gahaa jiru warra rakkinichaaf sababa ta'uu keessatti bakka gadi aanaa qabanii anjettu. Vanaasan jijjiirama qilleensaa laalchisee hubannoo uumuu akka itti fuftu dubbatti. Yeroo ammaatti xiyyeeffannaan gabaasaalee akka addunyaatti waraana Yuukireen keessarraan jettu Vanaasan rakkoo galoon rooba guddaatiin gahaa jiru geechisu ongeedhaa fi beelaan bakka adda addaatti mudachaa jiru addunyaa yaadachiisuun barbaachisaa akka ta'es dubbatti. Qophiin labataanarraa kanumaa ani Tigisti Gammeetii nagahan.